raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkamultan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Aanaa Ambootti waraanni mootummaa qe'ee qonnaan bulaa tokko ibiddaan gubuu maddiitti qabeenya uummataa saame. Aanaa Cirootti barattoonni kutaa 12ffaa jala bultii qormaataatti hidhattoota mootummaatiin hidhamuu isaaniitiin qormaanni jala darbuun himame. Kanneenii fi kanneen biroos odeessa keenya har'aa keessatti argattu amma xumuraatti nu waliin tura. Waraanni mootummaan uummatatti bobbaase godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda ta'ee Saqaa keessatti qe'ee qonnaan bulaa obbo Bookee Gosaa ibiddaan eega barbadeessee booda qabeenya isaanii fi kan namoota biroo saamuu jiraattonni himan. Jiraataan aanaa Amboo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa ganda biraarraa ganda ta'ee Saqaatti bobbaafame akka lakkoofsa Habashaatti onkoloolessa 5 bara 2015 qe'ee qonnaan bulaa obbo Bookee Gosaa guutummaatti ibiddaan barbadeesseera. Tole gandi keenya ganda ta'ee Saqaati. Aanaa Amboo godina Shawaati. Ittuma deebi'anii leengadda ammoo gaafa bulishanii Qidaamee waraanni mootummaa ganda Jirmaa Korteessaarraa ganama keessaa sa'a 12 gadi bobba'anii dhukaasa saaqanii. Erga dhukaasa saaqaniin booddee nama maqaa Bookee Gosaa jedhamu mana isaa jireenya isaa qorqoorroo luukii 80 ta'u fi mana citaa ciqilee 10 wangoodhaan ijaaramee jiru hin gubanii. Namni kun akka jedhanitti hoolota qonnaan bulaa kana 70 ooffatanii deemuun kanneen keessaa 60 ganda Jirmaa Korbeessaatti kan geeffatan yoo ta'u qonnaan bulaa kan biraas garmalee erga reebanii booda loon 5 jalaa fudhatanii deemuu himu. Hoolota ammoo qabeenyaa isaa hoolota 70 keessaa fuudhanii deemanii ganda Jirmaa Korbeessaatti hoolota 60 galchanii hoolaa tokko immoo kan lakkuu dhaltee jirtu gatanii deemanii waraanni immoo ganda Jimaata jedhamu irratti qubatee jiru immoo dhufee waraanni karaa 4 bobba'e ganda keenya irratti hoolotee sana ishii lakkuu jirtu sanillee ilmaan ishii jalaa gatanii ishii haadha fudhatanii deemanii yeroo sa'aatii 8 ta'u hin qalanii akkasumas nama Suufii Galaa jedhamu jalaa horii 5 fudhatanii ganda Jirmaa Korbeessaatti galanii boleessuma isaa nama jaarsa manguddoo nama guddaa nama umuriin 65 qabanii qaxqatanii luka duwwaa oofanii horii sanallee hoofi deemanii horiidhuma obboleessaa oofanii ganduma Jirmaa Korbeessaa sanitti mana barumsaa Jirmaa Korbeessaa jedhamutti hidhanii amma yoonaatti. Yeroo tarkaanfiin kun fudhatamu lolli kamuu naannoo sana akka hin jirre himanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun yakka kana raawwachuu himan. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo isaan jedhan ganda isaanii keessa akka hin turree fi fayyuma abbaa nagaa yakka tokko malee tarkaanfii kana waraanni mootummaa qonnaan bultoota irratti raawwachuu himan. Jarreen kun qotee bulaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo illee akkuma jirutti jiraatee waanuma isaanillee deeggaranii nyaachisan hin jiru uummatuma nagaadha. Sababuma kana fakkeessanii sababa godhataniiti malee waraanni bilisummaa Oromoo lafa Gomosaa Saatoo jedhamu jira malee akka ganda keenyatti hin jiru. Akka ganda sadiitu nu hedduu jira bakka waraanni bilisummaa Oromoo jedhamu jirutti gandoonni sadii nu daangessanii jiru. Amma isaan achumarraan gadi nam'anii nuyi gandi keenya isaaniin daangeffamtee jirti. Uummatuma nagaa qaxqatanii mana gubanii horii saamanii deemuu malee balleessi keessanii kana dhaqanii nama gaafatan illee hin jiru. Poolisoota humna addaa Oromiyaatu milishoota gandaa qabatee yakka kana raawwate kan jedhan namni kun milishoonni namoota jibba dhuunfaa irraa qaban haaloo ba'uuf eeruu sobaa kennuun rakkoo kana uummatarraan ga'aa jiraachuu himan.
milishoota gandaa qabatanii milishoonni immoo namoota jibbarraa qaban bira geessu malee waan akkasii waan ragaan qabatamaa hin jiru. Inni dheengaddaa jirmarraa dhufaniituma lafa qarsaan laattii jedhamu irratti biiqaa camadanii poolisiidhuma addaa gadi erganii poolisii addaa keessaa dubartiidha kan mana gubdee. Dhumarrattis qaamoleen wal waraanan lamaan waan qawwee harkaa qabaniif uummanni garee lachuu homaa gochuu hin danda'u kan jedhan namni kun bakka uummanni qaama kamuu ofirraa dhorkuu hin dandeenyetti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhee uummata nagaa miidhuun sirrii miti jedhan. Uummanni qotee bulaan wanti inni harkaa qabu hin jiru harka duwwaadha. Qaamni lachuu hidhannoo waraanaa qabaa akkuma seera mootummaattis akkuma seera waraana bilisummaattis waraanatu waraana malee uummanni nagaan hedduutti miidhamuu qabu. Waraanni immoo yeroo inni kunis hidhannoo qaba inni sunis hidhannoo qabaa qaamni gaafate qotee bulaan waan harkaa qabu laachuufi malee wanti inni beeku hin jiru. Badiin dalagame kun sirrii natti hin fakkaanne qotee bulaan hedduutti dararamuu qabu. Waraanni waraana garee waraanee walirraa malee uummanni immoo hedduutti rakkachuu qaba akka yaada gootti gochi amma uummata irratti raawwatamaa jiru kun gocha hin taanedha. Wabii Waaqotu gabaase. Magaalaa Fiicheetti sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun namoota nagaa hidhuun hammaate. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti tikni mootummaa olola sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun namoota hedduu ukkaamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Namni magaalaa Fiicheerraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka ibsanitti yeroo garaagaraatti ABO Shanee waliin hariiroo qabdu jechuun namoota hedduu ukkaamsanii hidhaa kan turan yoo ta'u torban kana keessa immoo daran hammeessanii keessattuu namoota sabboonummaa qaban mana hidhaatti guuraa jiraachuu ibsan. Namoonni waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun hidhaman kunneen namoota siyaasaa kamuu keessa qooda kan hin qabnedha kan jedhan namni kun namoota sabboonummaa qaban shakkii qofaan adamsanii mana hidhaatti guuraa akka jiran ibsan. Namoonni hidhamanii jiran hedduu ta'uu kan himan maddi keenya namoota kanneen keessaa Qabaanaa Ijaaraa, Sooressaa Girmaa, Tolasaa Gabbisaa, Farrasoo Alamuu fi Ayyaantuu Kaffalaa warreen muraasa maqaan isaanii beekan ta'uu ibsan. Namoonni hidhaman kunneen waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Fiichee keessatti reebichaa fi arrabsoon qorqalbiin isaanii miidhamaa jiraachuu ibsanii ammallee qorannoo fi ragaa qabatamaa tokko malee namoota sabboonummaa qabanii fi oromummaa isaaniif quuqama qaban badii tokko malee shakkii qofaan hidhuu fi adamsaa akka jiran himan. Addatti immoo shaniif qarshii dabarsitu jechuun sobaan farrajanii sabboontoota baankii keessa hojjetanis irratti xiyyeeffatanii jiraachuu ibsanii jiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti barattoonni kutaa 12ffaa barataa turan 2 jala bultii qormaatichaatti hidhattoota mootummaatiin hidhamuu isaaniitiin qormaata seensa yuunivarsiitii fudhachuurraa akka qoqqobamaniif qormaatichis jala darbuusaa maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar magaalaa Ciroorraa odeessanuuf qoodan tokko akka ibsanitti barattoota saayinsii uumamaa barachaa turan lameen kunneen waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii qabdu jechuun ragaa tokko malee shakkii qofaan torban darbe keessa hidhattoota mootummaatiin hidhamuu isaaniitiin qormaanni jala darbeera. Barattoonni hidhaman kunneen Ibsaa Aliyyii fi Nasruu Najaash ammallee mana hidhaa keessatti dararaan irra gahaa jiraachuu kan eeran maddi kun silaa barataan yeroo hidhamutti poolisiin ramadamee fi eegumsaan qoramuu akka irra ture dubbatanii sirni bilxiginnaa alseerummaa babal'isuu malee mirgi ilmi namaa uumamaa fi seeraan qabu kabajuu fi kabachiisuu akka hin dandeenye himan. Kana malees aanaa Cirootti sababa ABO Shaneef nyaataa fi loojistiikii adda addaa dhiyeessitu jedhuun dargaggoota hedduu reebuu fi ukkaamsanii mana hidhaatti galchuun dararaa jiraachuu maddi keenya ibsaniiru. Dargaggoota badii tokko malee sababa kanaan hidhamanii waajjira poolisii magaalaa Cirootti argaman keessaa Leencoo Balaay, Sulee Kamil, Hasanoo Jamaal, Badruu Abdallaa, Jiraa Haayilee, Hambaasuu Yoosef, Abdii Coffee, Gaaddisaa Abdurrahmaan, Ibsaa Muhammad, Ibsaa Ibroo fi Obsaa Suufiyaan fa'aa akka ta'e himan. Dhumarrattis dargaggoonni maqaan isaanii eerame warreen yeroodhaaf maqaan isaanii arganne malee kanneen maqaan isaanii hin beekamin hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran maddi keenya kun ibsaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Namootaa fi qaamolee maallaqa seeraan ala daddabarsan nama naaf eereef gatii dadhabbii isaanii nan kaffala jedhe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa. Daddabarsa maallaqa seeraan alaa biyyattii keessatti taasifamu namoota yookaan qaamolee eeraniif gatii dadhabbii isaanii akka kaffalu baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Baankichi ibsa akkasii kanaan dura kan baase ta'ullee ammas yeroo lammaffaaf ibsa guyyaa kaleessaa baaseen qaamolee dhimmoota seeraan alaa 4 irratti bobba'an hawaasni yoo arge eeruu baankichaaf akka taasisuu fi
gatii dadhabbii isaanii kan kaffalu ta'uu himeera. Dhimmoonni baankichi irratti ibsa baase kunneenis qaamolee yookaan namoota maallaqa biyya alaas ta'e biyya keessaa hanga eeyyamameen ol kuusanii argaman, warreen maallaqa sobaa maxxansiisan, warreen warqee seeraan ala kuusanii argamanii fi kanneen karaa seeraan ala daddabarsa maallaqaa irratti bobba'an yoo ta'an hawaasni eeruu akka kennuu fi gatii dadhabbiis kan kaffalu ta'uu baankichi ibsicha keessatti hubachiiseera. Kana malees namoonni dhuunfaa guyyaatti birrii 100 ol, dhaabbileen ammoo guyyaatti birrii 200 ol of harkatti qabachuun dhorkaa ta'us baankichi ifoomseera. Wal waraansi biyyattii keessatti waggoota 4 darban kana adeemsifamaa turee fi ammasitti jiru dinagdee biyyattii butuchee nyaachuun gaaga'ama hamaa keessatti kan argamtu Itoophiyaan qisaasnii fi kisaaraan dinagdee hamaan ishee mudachuun ijoo gabaasa miidiyaalee addunyaa eega taate olee bubbuleera. Gaaga'ama nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa cinaatti sharafni alaa akka malee ol ka'uun doolaarri samii tuqeera. Kanaanis gatiin maallaqni biyyattii gabaarratti qabu akka malee kufuun homaa fuudhuu eega dadhabee olee bubbuleera. Rakkinoota kanneen keessaa bahuuf baankiin biyyattii yeroo adda addaatti tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa turus jijjiiramni eegame dhufuun hafe burjaajjiin dinagdee biyyattii guyyuma guyyaan itti hammaachaa dhufeera. Biyyattiin rakkoo nageenyaa hamaa keessatti lixxe keessaa bahuu dadhabuu isheetiin mootummichi tarkaanfiiwwan furmaataa yeroo adda addaatti irra deddeebiin fudhatus haga ammaatti rakkina ture caalatti hammeessurraa kan hafe wanni abdii namatti horuu mul'achuu hin dandeenye. Gurmicha Gammachuutu gabaase. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.